Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee iddoo sochiin ispoortii garaagaraa itti taasifamu. Nama dhuunfaa kaapteen Lammii Abarraa jedhamuun lafa hektaara 4,900 irratti baasii birrii miiliyoona 300 oliin ijaarame tajaajilaaf banaa taasisan. Wayita kanatti ergaa dabarsaniin Finfinnee magaalaa guddisa daa'immaniif toltu taasisuuf hojiin hojjetame bu'aa buuseera jedhan. ሕፃናትን ለማሳደግ ምርጧ አፍሪካዊት ከተማ ትሆን ዘንድ ራዕይ ሰንቀን ውጤታማ ስራዎች የተሰሩበት daa'imman guddisuuf magaalaa Afrikaa gaarii akka taatu mul'ata qabannee hojiiwwan bu'a qabeessa ta'an kan keessatti hojjetame dargaggoonni bakka isaan itti dandeettii isaanii adda ta'e itti mul'isanii fi itti gabbifatan kana malees dandeettii qaban bu'aaf akka hojjetanii fi biyya isaanii itti tajaajilaniif bakka sochiin ispoortii itti taasifamu akkasumas ijaarsa namuusaaf oolu ijaaraa jirra. Kan ijaarsi isaanii xumurames bu'aa buusaa jiru kunis waan hawaasa keenyaaf waadaa seenne kan itti raawwannedha. ለህዝባችን የገባነውን ቃል በተግባር የፈጸምንበት ነው። dhaloota biyya isaa jaalatuu fi kabaju biyyaafis bu'aa buusu uumuuf namoota akka kaapteen Abarraa waliin hojjetaa jirra ka jedhan Aadde Adaanech. Dhaloota kana callisnee maqeequu qofaa osoo hin taane waan inni gaafatu guutuufis qabna jedhan. Hojiin asitti hojjetame kun hojii dhalootaaf bu'aa buusu qofaa osoo hin taane carraa hojii uumuus kan danda'udha jedhaniiru. ከፍተኛ የሥራ ዕድል የሚፈጠርበት ከፊት ለፊት በኩል አይታችኋል። bakka carraan hojii bal'aan itti uumame itti uumamu fuuldura irraan argitaniitu. Suuqonni garaagaraa jiru keessumaa hawaasa ispoortii gosa garaagaraa jaallatuuf ammoo waan dhiheessan hedduu qabu. Hojii qulqullina qabutu hojjetame. Hundumaa ol ammoo carraan hojii asitti akka uumamu kan taasise hojii qindaa'an waan hojjetameefidha. Kanaafis hojii qindaa'aa akkasiif kaapteen Abarraa galateeffachuun barbaada. ካፕቴን አበራ ከልብ እናመሰግናለን። Aadde Adaanech itti dabaluun dhaloota keessumaa dargaggoota ta'aniif bakka laanneerra yoo jennu qabatamaanii jedhan keessumaati dargaggootni bakka isaan itti sochii qaamaa taasisan yeroo darban keessa investimentii fi ijaarsa gamoowwaniif kennamaa turus yaadachiisan. ብዙ ዓላማቸው እየተቀየረ ለህንጻ ለኢንቨስትመንት ይውሉ ነበር። ሰውን የዘነጋ ኢንቨስትመንት ምን ያደርግልናል? Baay'een isaanii kan yaadameef jijjiiramuun investimentii fi ijaarsa gamoof oolaa turan. Investimentiin nama dagate ammoo nuuf maal buusa? Hojiin keenya dargaggootaaf dursa yoo kenne dhaloota ammoo yoo giddu galeeffate gammanna. Bulchiinsi kutaa magaalichaas kana hubachuun iddoowwan sochii ispoortii 5 fi iddoowwan taphaa daa'immaniif oolan 95 ol tajaajilaaf dhaqqabsiiseera. Kana waan gootaniif isiniifis galatatu mala. Ulfaadhaan isiniin jedha. Dhaloota sammuun gahoomee fi kalaqaaf qophaa'e uumaa jirra waan ta'eef kana caala cimnee hojjechuu qabnaas dhaamaniiru. መጫወቻ ቦታዎች አሉ። Iddoon taphaa jiru dhalootni kun ammoo misooma kana caalu fidaa jedhee gaafataa jira. Kana malees Itoophiyaa kana caalee badhaate ijaaruufis fedhii qaba. Kun ta'uun nutti tola. Kana caalaa dhaloota kanatti siqnee akka hojjannu nu taasisa. Hamilees nuuf ta'a. Kanuma bu'uura taasifachuun misooma keenya harka wal qabannee isin waliin ni hojjanna. Aadde Adaanech walii galaan akka magaalaa Finfinneetti bakka tursiisa daa'immanii iddoo tapha daa'immanii fi dargaggootaaf kan oolu iddoo sochii ispoortii garaagaraa bal'inaan ijaaraa jirra cimsinees kan itti fufnu ta'a jedhaniiru.